Salamaffaa boqonnaa afur lakkoofsa tokkorraa kaasee isa jiru dubbisa. Sirriitti na dhaggeeffattu. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutatu. Waa'ee laasisaa namni dhoksaatti hojjetu garuu ni himneera. Haqummaadhaan hin hojjennu jedhe. Dubbii Waaqayyoo sirriitti nuyi mul'innee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaa namootaatti of dhiyeessina. Wangeelli nuyi lallabnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugame. Inni hamaan Waaqichi bara si'anaa kana ta'e yaada warra hin amaniin sanaa jaamsira jedheetu inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Nu ofii keenya utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee hin lallabna. Nu immoo sababii Yesuusiif hojjettoota keessan Waaqayyo isa dukkana keessa inni haa ifu jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse. Ammas nuyi jedhe warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa subeeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa irra kanna garuu badduu hin baana. Ameen jedhame. Karaa hundumaa irra kanna garuu badduu hin baana. Waan goonu wallaalla garuu abdiin kutannu. Ni galateeffadhaa dubbii kanaaf. Haalelooyaa. Waan goonu wallaalla garuu abdiin kutannu. Hin ari'atamna garuu hin gatamnu. Lafaan hin dhaabna garuu achumatti dhaabnu. Yesuus jiraataa ta'uun isaa dhabni keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'aatti geeffamuu Yesuus dhabna keenyatti baannee hin adeemna jedhame. Jireenyi Yesuus foon keenya isa duukee sana akka mul'atuuf biyya lafaa irra utuu jirru sababii Yesuusiif jennee gaafa hundumaa du'atti dabarfamnee hin kennamna. Egaa duuni nu sodaachisaa jira. Isin immoo jireenyatti jirtu jedhetu Phaawulos caaffanni qulqullaan nan amane kanaaf nan dubbadhe hin jedha. Nus immoo hafuuruma amantii sana qabaannee amanne kanaaf isin dubbanna. Waaqayyo inni gooftaa Yesuusin du'aa kaase. Yesuus immoo an kaaseef nus immoo kaasee isin wajjin of bira akka nu dhaabu hin beekna. Akkuma ayyaanni Waaqayyo caalatti baay'atee irra hafe warri ulfina Waaqayyootiif galata dhiyeessanis akka baay'ataniif kun hundinuu isiniif ta'e jedha. Kanaaf ishee dhumaa isinitti mala guutummaa boqonnaa kanaan dubbisa. Kanaaf jedhe Phaawulos nuyi matuma abdiin kutanna. Ani matuma abdiin kutanna jedhame. Kanaaf nuyi matuma abdiin kutanna. Matuma namummaan keenya jedhe inni bakkeetti mul'atu kuni gadi dhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa borii haara'aa hin adeema. Haleluuyaa. Har'aa borii haara'aa hin adeemna. Abdiidhaan jiraadhu waan jedhu irratti dubbadha. Abdiidhaan jiraachuun kun asumarra jira. Abdiidhaan jiraadhu ergaa nama dhuunfaa jechuudha. Abdiidhaan akka jiraatan yoo murakkin namni qorumsa namni yoo dhufe namni Waaqayyotti amanu namni hojii gooftaa hojjechuudhaaf waamamu abdii akkam kutan. Phaawulos warra waldaa Qorontos kanaaf waan hafuurri Waaqayyoo jireenya isaa keessa kaa'e barreeffamaan isaanii dhiyeesse. Waldaa Qorontos kana keessa chaalenjii gurguddaa jira. Hafuurri biyya lafaa dhufee waldaa keessa galee jireenyi namoota baay'ee wal makaa. Haa ta'u malee qajeelfamoota hedduu kenne Phaawulos waldaa kanaaf. Qorontos duraa keessatti isa lammaffaa keessatti amma garuu boqonnaa afur kana keessatti kan inni dubbatu Phaawulos waa'ee araara Waaqayyoo isa fudhatan hojii ergaa itti kenname isa hojjechaa jiran waa'ee kanaa kaaseetu yeroo hojjennu kana keessatti abdiin kutanne hojii wangeelaatiin bahee
Phaawulos lubbuu isaa kenneera, jireenya isaa kenneera, yeroo isaa irra kan darbe jechuudha. Kanaaf warra mana Waaqayyoo keessa jiranillee hin jajjabeessa. Yoo duuneyyuu ilaali, yoo duuneyyuu Kiristoos du'aa nu kaasa jedhetu waan baay'eedhaan abdii isaanitti tolu. Kanaaf dhagna keenya saduu kana baanneef Kiristoos hin mul'ifna. Kanaaf hin rakkanna, garuu badduu hin baanna. Hin ari'atamna, garuu hin gatamnu. Ameen jedhame. Mee abdiin jira jedha dabalaati. Haleluuyaa. Karaa hundumaan rakkanna, garuu badduu hin baanna. Waan barbaachisu hin dhabna, garuu hin duunu, garuu hin salphannu. Kanaaf firoota koo wanti isinitti himuudhaaf daqiiqaa jattuu ishee sirra dhaabachuu na barbaachise ergaa Waaqayyo laphee koorra kaa'e abdiidhaan jiraadhu siin jedha Waaqayyo. Nuyi abdii qabna. Mee ani abdiin qaba jedhaa. Biyyi lafaa abdiin qabu. Seexanni abdiin qabu. Warri birrii qabne dhanii birrii isaanii abdatanii abdii jireenya isa borii qaban. Nuyi garuu ani ibsini garuu abdii qabna. Abdii ijaan hin mul'anne garuu dhagnee ijaan kan arginu. Namni waan ijaan mul'atu hin abdataaree Phaawulos warra Roomaatiin immoo nuyi garuu waan ijaan hin mul'anne eegganna abdanne. Waan ijaan mul'atu yeroodhaaf si gargaara. Yeroon booda hin badu. Manni abdattu yeroon keessa jiraattu yeroon booda hin du'a. Foonatti abdattu yeroon sirra jiraatu yeroon booda sirraa sokka. Hiriyyaan kee yeroon booda si dhiisee sokka. Kanaaf nuyi kan abdannu macaafni qulqulluun kan nutti mataa keenya akka abdannu nutti himu, fira keenya akka abdannu nutti himu, qabeenya keenya dookimentii keenya akka abdannu nutti himu. Dhaloota nana wanti isinii dhaamu abdiidhaan jiraadha. Abdii namni qabu yoomiyyuu gatamee nafu. Namni abdii qabu yoo lolameyyuu hin mo'amu. Guyyaa kanaa jalqabe saatii kanaa eegale hafuurri abdii sittaa dhaga'ama. Barri kun bara namoonni baay'een itti jireenyaaf abdii kutan, tajaajilaaf abdii kutan, waaqessuuf abdii kutan, gaa'ilaaf abdii kutan, adeemanii ilaalanii, ollaa ilaalanii, fira ilaalanii, ofii isaanii ilaalanii yeroo itti abdii kutanidha barri kun. Baratti namoonni baay'een abdii kutannaan itti baay'ate. Inni barate abdii kuta, inni qotu abdii kuta, inni nagadu abdii kuta, inni tajaajilu abdii kuta. Yoo ta'e eenyutu dhaabbatee fuula Waaqayyo dura argame Waaqayyo waaqesse. Waa tokko sitti hima, waa tokko siin dhaama. Bara jiraattu keessatti hammam rakkadhu karaa hundumaayyuu rakkadhu abdiin kutin. Ameen jedhi gaarii. Akka keeraas yaadiina koodhaan ammamuu yoo na lolte jedha. Abdiin kutadhu jedha. Abdiin kutatina. Nuyi matuma abdiin kutadhu. Namni gaafa abdiin kutu waan hunda dhaba. Fira isaa dhaba, ollaa isaa dhaba, mataa isaa dhaba, lubbuu isaa dhaba, qabeenya isaa dhaba. Waan ijarra kaawwatu hundumaa hin dhaba, waan eeggatu hundumaa hin dhaba. Kakuu isaa otoo nyaatiin du'a. Namni gaafa abdii kutu. Firoota koo waan garaagaraa keessa jiraachuu dandeessu. Hojjettanii jireenyi keessan gaafa lolan barattanii nagaddanii kadhattanii deemtanii gaafa wanti isin lolu isinitti dhumu abdii kutannaatu isinitti dhaga'ama. Garuu waa tokko isinitti himu diinni si lolu abdii si kutachiisuuf gara sii gara naasitti duudha. Garuu waa tokko si dhaaba. Gara siin isaa dhufu, gara naan isaa dhufu, fuulduraan isaa dhufu, duubaan isaa dhufu. Waanuma abdii kee ganamaaf galgala si keessaa naatu Waaqayyo jireenya kee keessaa hin waraana. Meejjiti ameen jedhi gaarii. Ilaan beeku nama abdii godhachaa deemuun argaas keessa. Mee abdiin koo hin haaraa jedhama. Keessumaa namoonni mana Waaqayyoo jirtan abdiin kutina. Jecha laaltanii abdiin kutina. Bara laaltanii abdiin kutina. Irraa laaltanii abdiin kutina. Namoonni baay'een waa laalanii abdii kutaan. Namni gaafa abdii kutu ofii isaatiin tolu. Gaafa namni abdii kutu hiriyaa isaatiin tolu. Biyyaaf hin tolu. Abdii kutannaan namni carraa jiraachuu hin qabu jechuudha biyya lafaatti. Nuyi maaliif abdii kutannu yoo jettan jalqabaa jireenya caalutu nu eega. Akka ol kaasi jireenya caalutu na eega jedhiraati. Jedhani kun dhugumaa jireenya caaluun na eega. Jireenyi isa nuyi kana dura jiraanne miti. Isa nama jiraachuudhaaf jirus miti. Jireenyi tokko jira yaa kiristaanaa. Jireenyi dhuma hin qabne, jireenyi daangaa hin qabne,
jireenya keessa gaddi hin jirre, jireenya keessa boo'ichi hin jirre, jireenya keessa aariin hin jirre, jireenya keessa manni kiraanatti ga'een hin jirre, jireenya keessa baradheenaa ta'uu dideen hin jirre, jireenya keessa qabbanni, jireenya keessa boqonnaan jiru. Abdii keenya galgalaa mootummaa Waaqayyoo naaf sin eegaa jira. Abdiin nuti biyya lafaarratti akka yaaddesii ta'uu dhiisuu danda'a. Akka kanatti argachuu dhiisuu dandeessa. Akka deemottetti deemuu ba'uu dhiisuu dandeessa. Garuu waa tokko siidhaa hamma jirtutti abdiin kote. Mee abdiidhaan jiraadha jedhama. Kiristaanni abdii qaba. Kanaaf lallaba. Kanaaf faarfata. Kanaaf waaqessa. Namni gaafa abdii kutu jireenya isaa keessatti waaqeffannaa dhaabaa deema. Kadhannaa dhaabaa deema. Mana Waaqayyoo dhufuu dhaabaa deema. Riileeshinii nama wajjin qabu waaqa wajjin qabu gargar kutaa deema. Namni abdii kutate nama wajjin hin jiraatu kophaa deema. Kophaa ba'a. Hamma kamii yaaltanii homaa qas hin dide. Baga yaalte. Bagas baratte. Bagas waan baay'eetti quba galchite. Waa tokko siin jedha Waaqayyo. Ammayyuu abdiin kute siin jedha Yesuus. Jireenyi caalu nu eegaa jira. Jireenyi caalu kuni jireenya biyya lafaa kanaa waliin madaala. Ameerikaan hin madaalamu. Gamoo bareedaa waliin hin madaalamu. Namoonni baay'een biyya lafaa kana irratti jireenya wayyaa'u. Biyya gaarii jiraachuu, makiinaa gaarii qabatanii jiraachuu gaarii dhahi. Garuu nuyi kan waaqa waaqessinu jireenya lafa kanaa duwwaadhaan miti. Jireenya rakkinni keessa buutu irra kanna karaa hundumaa illee Phaawulos. Irra kattan hin jenne Kiristoosis. Irra kattu garuu hibattuun baatan jedhe malee. Haa tokko sitti himu ammam rakkinnoo sitti baay'ate maqaa Yesuus hin badduun bahi. Rakkinni kan dhufuuf badduu si baasuuf. Hojii keechumatti dhaabu, tajaajila keechumatti dhaabu, deemsa keechumatti dhaabu. Kanaaf firoota koo wanti nan isinii dhaabu guyyaadhaa kana abdiidhaan jiraadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos abdii akka nu godhannu abdiidhaan akka nu isa waaqessinu nutti hime. Deebi'ee nan dhufe. Gaafa deemu yaaddeenaan dhiphatinaa deebi'ee nan dhufe. Kanaaf abdiin keenya Yesuus deebi'ee dhufe. Abdiin koo Yesuus naa dhufaa jira jedhanii faarfatan. Abdiin keenya nuu dhufaa jira. Nuyi abdii Ameerikaadhaan qabnu. Abdii booleedhaan qabnu. Abdii biyya wayiitiin qabnu. Ni kaafura isaa abdata. Buleessa isaa abdata. Qarshii akkaawuntii irra kaawwatee abdata. Ollaa isaa abdata. Bara namni mataa isaa abdachuutti deebi'eetan. Bara namni fira isaa abdachuutti deebi'eetan. Baay'een nama ammoo baratti abdii kute kana keessa ergaan si qaba dafee harka keessa kenna. Ilaa siin jedha Waaqayyo siif ammayyuu mana keef abdiin jira. Jireenya keef abdiin jira. Yakka sadi nana deema abdiin jira jedha. Na waaqessa abdiin jira jedha. Na guddadha abdiin jira jedha. Siniif haa ta'u Yesuus. Abdiin jira. Dhugaan sitti ma abdiin jira. Abdiin keenya abdii moofa'u miti. Abdiin keenya abdii dadhabu miti. Abdiin keenya abdii shaaggatu miti. Abdiin keenya abdii duddalutti gatu miti. Abdiin keenya gaafa nuyi boonyu kan boo'icha keessatti nu gatee deemu miti. Abdiin keenya imimmaa kan nurraa qabu. Abdiin keenya yoo nutti cufame kan nurraa banu. Abdiin keenya yoo laafne kan nu jabeessu. Abdiin keenya yoo kumne kan nu dhufee hirkisee kan nu dhaabu. Rakkanne bakka rakkinni kun fulatee darba nan du'a nan yeellaa otoo jennu abdiin keenya dhufee gidduu nuu galee nuus. Erga kee ol kaasaan abdiin qaba jarii. Abdiin kee si yellaasi. Kanaaf maaliif abdanna jireenya qaaluun nu dura jira. Yoomitti galle jireenyicha ganaadha. Yoomitti galte nagaan ganaadha, boqonnaan ganaadha. Garuu amma jireenya sana bira geessutti chaaleenji sitti baay'ata. Siini jechuu dhiisa. Karaa baay'ee karaa hundumaa jedha Phaawulos. Karaa hundumaa irra kana keessumaa kan inni dubbachuu barbaade waa'ee mataa isaaniiti, waa'ee warra eeggamanii jiranii, warra hojii wangeelaa bobba'anii, warra wangeela dhugaa kana baatanii deeman hin rakkanne. Kanaaf gooftaa Yesuus dhaqee yeroo biyyi lafaa gammaddu isin hin gadditu. Yeroo biyyi lafaa boo'u garuu isin hin gammaddu. Faallaa jechuudha. Dhageessanii? Kanaaf
biyyi lafaa yeroo gammadee kolfee waan arge nyaatee dhuge akka barbaade ta'u hati garuu sitti kan hin tolle jireenyi kee gaddaaf dhiphina kan qabu jabaan dhubaddu hin baatu yeroo biyyi boo'atu immoo kolfuudhaaf jettu yeroo biyyi iddoo baqaa dhabuuti iddoo baqaa qabda yeroo namni lafa seenu dhabuuti lafatti seentu qabda yeroo nama simatu dhabdu namni si simatu tokko jira hamdiin nama yallaasisu fira koo waldaa keessa tooteessanii abdiin kutina toofaasitanii abdiin kutina sanbata qidaamee ni nafu hojjaa duraa ni nafu hojjaa lamaanii ni nafu hamusii ni nafu guyyaa hunda waldaa dhuftanii hamdii nama kutatu hin ta'ina namni abdii qabu nama jireenyi fuulduraatti mul'atu akkas godhi jireenya caaluun na eegaa jira jedhaa abdiin an jette isti warri jireenya caaluun na eega jettan maqaa Yesuusin jireenya caalutti miilli keessa dabartu ameen jedhigaa miilli kee agartu ilaa jireenya kana dura jiraatte miti jireenyi kana dura qorumsa qaba lola qaba aarii qaba dhiphina qaba jireenyi kana booda jiraattu garuu maqaa Yesuusin boqonnaa haaraa nagaa haaraa siif hidhee dhufa ameen firoota koo jireenya caalu nu dura jira jabaadha kanaaf caafalli qulqullaan nana malee nan dubbadhee jedhe kanaaf waaqayyoonni gooftaa Yesuusin du'aa kaase Yesuusin waan kaaseef nus immoo kaase isin wajji robbira akka nu dhaabuun beeknaadha otuma duunee iyyuu abdii qabna nu mee otuman du'ee iyyuu abdii qaba jedha abdiin akka nu jiru nutti hima warra obbaafataniif jedha sagalee waaqa waa'ee warra obbaafatanii dhiphatinaa maa abdiin jira gaafa Yesuus deebi'ee dhufu du'aa ka'u abdiin kana jaal maal ta'u otuma duunee iyyuu jiraanna otuma boollatti gallee iyyuu mee gaafa Kiristoos dhufu awwaala dhiignee keessaa kaana kuni abdii qulqullootaati abdii amantootaati kanaaf akka nu du'a sodaan rakkina sodaan iyyuma sodaan waan biyya lafaa kana irratti ta'u akka sodaanne abdiin jireenya nutti lallaba wangeelli keenya kanaaf Kiristoos gooftaadha jennee lallabnaa jedhe Phaawulos maaliif abdiin kun gaafa nuu galu abdiin kun gaafa nutti dhaga'amu rakkina keessa teenye Yesuus gooftaadha jedhe qorumsa keessa teenye ari'atama keessa teenye waan nutti hin tolle gidduu jiraanne otoo ari'atamnu Yesuus gooftaadha otoo jibbamnu Yesuus gooftaadha oh haleluuyaa otoo agabuu teessuu Yesuus gooftaadha kanaaf karaa hundumaa rakkanna jedhe namni Waaqayyo guyyaa tokko makkee karaa baay'ee agabuu taa'uun qorraan rakkachuun irriiba dhabuudhaan waan baay'eedhaan hin doorsifamu waan baay'een nutti irra kanuma keessa garuu immoo badduu hin baanne kiristaana rakkoon baay'ateef sun kuffisu abdiin si keessa jiraannu namoonni baay'een maaliif dafanii kufu beektu abdiin gaafa keessa isaaniitii dhumu jireenya isaanii keessatti abdiin dhumnaan dafanii kufu namoonni tokko immoo rakkinni baay'eedha rakkinni isaanii harrayyuu waaqessu harrayyuu waaqeffatu waqa hiruma tajaajilu hin dubbatu dhugaa ba'u garootti siqxanii laaltan rakkoo isaanii dhibamee dhumu garuu immoo jabaatanii dhaabatanii jiru hin kufne maqaa gooftaa Yesuusin sii kadhadhu gaggalfu rakkoon hammam sitti baay'atu qorumsa hammam sitti baay'atu ari'atamni hammam sitti baay'atu yoo beelofte yoo baratte yoo maanabde yoo lagadde harki kee duwwaa ta'e iyyuu maqaa Yesuusin badduun bahin ameen jedhi badduun bahin rakkinni kamuu sin kuffisiin aarii sin kuffisiin hiyyumni sin kuffisiin daabiloos sin kuffisiin nu abdii qabna kanaaf nu himatummaa abdiin kutan namummaan keenya inni bakkee kun gadhumaa yoo deeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa haaraa adeema namni haaromsa fura jireenya isaana jiru abdiin kutu namni gaafa ofaareessuu dhiisee jireenyi keessa isaa dulloomaa gaafa dhufu baqa jireenyuma kan jedhamu iyyuu yaadu jechuudha kanaaf bakkee keenya caala keessa keenyatti irra xiyyeeffata Waaqayyo bakkeen keenya kun amma namoonni as keessa teessa waggaa 20 booda bifti keessa dhakkaarraa kan ta'u jijjiiramaa deema dadhabaa deema shuntuuraa deema arcaa dhufu inni furdaa dhukkachaa dhufu
Inni dheeraan gabaabachaa deema. Inni akkas dhaabatu gaddachuu isaa ta'u si gana foonqe si gana irratti ittiin dhaadatu kun si buusa. Keessi kee garuu inni Kiristoos qabu. Keessi kee inni ganamaaf galgala haleluuyaa jedha. Inni ganamaaf galgala dubbii Waaqayyotti nyaattu. Inni axxaaborii haaraa deemaa jedha. Meelaalaa biyya lafa namni baay'een mana gaarii ijaaree eebba koottaa jedha. Guyyaa eebbisee booda garuu waggaa 2-3 booda moofaa bula. Uffanna tarra gatii guddaan bitattu torbee tokko booda moofaa sitti ta'a. Biyya lafaa kanarratti wanti haaraa deemu jiru kiristaanaan wanti hundi moofaa bula. Gadi dhumaa deema harcaa bula. Jireenyi kiristaanaa garuu kan warra hafuura qulqulluu qabanii garuu har'aa boleedha. Torbee nuun jedhu ji'a nuun jedhu har'a saaraa boru saaraa iftaanii saaraa siifan kadhadha kuftee otoo jedhanii baddee otoo jedhanii yeellee otoo jedhanii jireenyi kee haaraa haa deemu. Amma ormootatti waa'een kee bitaa galutti Waaqayyo si haaressaa deemu. Lallabni kee haaraa deemu. Kadhannaan kee haaraa deemu. Lisaanni kee haaraa deemu. Ergaan kee haaraa deemu. Baay'inaan taganya tuluu waan amee jedhama. Haaraa deemta. Abdiin si keessa jiraannan haaraa deemta. Namni abdii qabu jireenya isaa keessatti haaromsatu jira. Mana isaa keessa haaromsa jira. Kadhannaa isaa keessa haaromsa jira. Namni abdii qabu haaraadha jireenya isaa. Bira koo namni axxaaborii dadhabaa deemee du'aadha badaadha. Garuu abdiin kiristaanni qabu axxaaborii badee otoo jedhanii duutee otoo jedhanii salphatee otoo jedhanii haaraa fayyaa guddachaa jijjiiramaa deemu. Si deebisa. Kudhan afaan koo duukaa waan ni jira. Badde kufte yellaatee otoo jedhanii axxaaborii haaraa deemu. Axxaaborii geeddaramaa deemu. Waaqayyo jireenya kee hin geeddara. Mee haaromsi naa ta'a jedhame. Nasiiraa jamana kee laalessa jedhe Yesus. Keessa kee laalessa jedhe Yesus. Tajaajila kee laalessa. Hojii kee laalessa. Baay'ina kee laalessa. Mul'ata kee laalessa. Jilba kadhannaa kee laalessa. Otoo diinni kee laaluu si haareessa. Siifaa godhu Yesus. Namni haala adeemu nama abdii qabu. Doona gadda si ta'uu ni deemni kutin. Hammam barattee yoo si ta'uu ni deemni kutin. Abdiin jira. Haleluuyaa. Kiristaanni abdiin jira. Ammam chaalenjii wanti isa godhu jira. Sirrii qorumsi jira. Aneetamni jira. Keessumaa Phaawulos yeroo dubbatu dhagna keenya saduu kanatti Kiristoosiin baannee naannofne. Guyyaa duudhuun beeknu jechuu taate. Guyyaa duudhuun beeknu garuu rakkina kana keessatti ooluun eeyyuu afurri Waaqayyo inni Yesuus warra du'an keessaa kaase nus immoo utuma duuneeyyuu guyyaa tokko immoo nu kaaseetu fidee simbira nu dhaaba'e. Haleluuyaa. Hoongela lallabnu yoo too duune tonu gabaanu yoo too duune afurri Kiristoos du'aa nu kaasa. Maali abdii akkanaa qabda? Abdii du'aa si kaasu hafuura Waaqayyoo qabda. Mirga keeraa si diinni kee adaga'u ani abdii qaba jedhamu. Du'a keessatti na fuudhaa. Otuman du'e yunan jiraadhaa jedhame. Siifaa ta'u Yesus. Nuyi otuma rakkanne iyyuu warra badduu ba'u miti. Otuma duune iyyuu warra achumaan hafu miti. Dhageessanii? Otuma rakkanne warra badduu ba'u miti. Jirti yoon eegir. Jiraa yoon eegir. Idee sana baatteeruma jirti. Jecha sana baatteeruma jira. Maqaa sana baatteeruma jira. Jira. Badduu baati jedhee biyyi si eegaa jira. Badduu ba'u jedhanii si eegaa jiru. Waan akkana si jedhaa jira. Amma guyyoo abdii kutii si jedha Yesus. Ani abdii si ta'eera jedha Yesus. Mana keenaan ani abdiidha jedha Yesus. Biyya keefani abdiidha. Waldaa keefani abdiidha. Moodhala keefani abdiidha. Mee abdiin koo Yesus warri jettanamee jedha. Namni abdii qabu jireenyi isaa haaraa. Keessa isaa haaraa. Haleluuyaa. Bakka kadhannaa isaa lallabni isaa gadi na deemu. Haaraa adeemu. Argitanii akka namaa ibidda kirbiitti caaree balaliin tookiin galabaatti gaafa kaa'u lamoobaan isaa dafee tolga. Akka nama ibidda xiqqootti beenzilatti gadi naqu gaafatti nammochi garmalee ol guddatu guyyaa kanaa kaasee
jireenya ko xiqqaadhuma sanarraa haaressa si guddisaa deema Yesus. Mee ameen 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 ameen. Jireenya hafuura namaa guddatuun argaas keessa. Hojii kee guddata, kadhannaa kee guddata, tajaajila kee guddata, mul'ata kee guddata, biizinasii kee guddata, mindaa kee guddata. Abdii kutii waan isi guddisa. Abdii kutii. Yoo duubaa sitti fide abdii kutii jedha sagalee Waaqa. Hamma numaan nama namaa ta'e nuyi. Wangeelumti keenya kun mataa isaa wangeela abdiiti. Jireenyi bara baraa jira nuun jedha. Maal barbaadda kana jaa? Ameerikaatti galtaa caala jireenyi bara baraa. Fooqii jaallattaa, biliyeena taataa, doolaarii ishii kennaa, sagalarra caala jireenyi bara baraa. Gamoorra caala, suufiirra caala, konkollee lafarraarra caala. Namni jireenya bara baraa qabu maal labeef? Maal labeef bu'aa? Aloonni kun waan qabuyyuu wallaaleera, waan qabuyyuu dagateera, waan Waaqayyo kenneefii irraanfateera. Hafuura waan ati qabdu si dagachiisa, abdii ati qabdu si dagachiisa. Guyyaa kana kaasee maqaa Yesuusiin si bira haadha. Namni baay'een akka jireenyi bara baraa dura isaa jiru dagatee irraanfatee. Kanaaf akka waan Waaqayyo sagadeetti of laala, akka Waaqayyo sadiishetti. Nama sin dhiise malee waan isin hin dhiibne, si tokko dhiise malee waan isin hin dhiibne. Haala sitti jijjiirame malee waan isin hin jijjiiramne. Eenyu laata abbaan ergaa kana sitti jijjiiramne Waaqayyo, sitti jijjiiramu Waaqayyo, akka namaa miti Waaqayyo. Maali ameen ameen ameen. Fira keerraa natta, boleessa keerraa natta, boleettii keerraa natta, bawarraa keerraa natta, haadha manaa ofirraa natta. Sitti jijjiiramu inni suma sanaa. Suma nama si godhe san, suma waan keessaa si kaase san, suma haadha mindaa haadha hojii si godhe san, suma nagaa si laate san, innarrayyuu si wajjin jira. Dinkutin, seduukaa yeroo deemtu abdiin kutin, lolli yeroo baay'atu abdiin kutin, wanti si darbatamu baay'een otoo jiru abdiin kutin, boolli si qophaa'ee daluun otoo darandaramee jiru abdiin kutin, utuma abdiin si keessa jiru boolli jara tarkaanfatta. Namni abdii qabuun jiraata. Meeshaan bakka jira namni abdii qabuun jiraata jedha. Bakka hin jiraata. Kiristoos keessa jiraata. Dhugaa keessa jiraata. Ayyaana Waaqaa keessa jiraata. Kana duwwaa miti galaa jireenya bara baraa keessa jiraata. Namni abdii qabuun jiraata. Namni abdii hin qabne garuu jiraachuu hin danda'u. Abdii fixee qaba. Dhageessanii hammam yoo dhukkubsattan abdii kutina. Yoo hin dhumtan abdii kutina. Abdiidhaan jiraadha. Abdiin kiristaanotaa maal yoo jettan gooftaa keenya Yesuus. Kan nu eeggannu dhala keenya miti, fira keenya miti, obboleessa keenya miti. Kanaaf Waaqayyo nama natinaayi, nama nabdatinaayi. Siniisu guyyaa rakkinaa, siniisu guyyaa akkaa dhabu, fuula sirraa dammatu gaafa ati fixattu. Garuu gaafa hundumaa ani sii jira kenna. Yoo barattee sii ta'uu didee sani sii jira kenna. Yoo adeemtee sii ta'uu didee sani sii jira kenna. Akka namaatti of yaalchistee dhukkubni kee furmaata yoo dhabeeyyuu ani sii jira kan sii jira. Bara hundumaa kan sii wajjin jiru Yesuus jira. Yesuus irraa ija kee hin kaasin. Yesuus irraa ija kee hin buqqisin. Abdiin qulqulloota Yesuus deebi'ee dhufa. Awwaaj 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 awwaaj. Yesuus deebi'ee ni dhufa. Abdiin kutin Yesuus ni dhufa. Yoo buleeyyuu Yesuus ni dhufa. Hin dhufa nafu. Jaalalleen kee nafu. Ammam yoo dukkanni dheerateeyyuu bari'uu isaan oolu. Ammam yoo rakkinni sirra tureeyyuu sirraa soquu isaan hamu. Dukkana dheerate jettee abdiin kutin. Natti baay'ate jettee abdiin kutin. Waaqayyo sii bariisisuu isaan oolu. Har'aa daalaa baadiyyaa. Beekka jira ammam dukkannoo baay'ateeyyuu jedhama. Ammam dukkannoo dheerateeyyuu jedhama. Abdiin kutu jedhama. Bari'uu isaan oolu waan ta'eef jedhama. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Gaafa rakkattu dukkina halkan akkatti ta'a. Bari'uu lafaa eegu. Yoo badaa bari'a. Yoo bari'a maal gaafa bari'a gaafa ifa waan ta'eef hin qajeelu. Firatti qajeelu malee alatti qajeelu liqiitti qajeelu. Halkan baay'ee cinqiidha. Gaafa halkan namaa bari'a garuu namni hin qajeela. Halkan amma biyyoo sirra ture. Uma sindima ciniinsuma qaatee sindiri fayyuu sirraa darbuuf jira.
Sibariu jira. Eni fakale erga kana dubbachaa jiru beeku. Amma rakkinna tamma sirra jiru kuni sirran turu jedha Yesuus. Sirraa darbuudhaaf jira. Sibariuudhaaf jira. Sifooyya'uudhaaf jira. Hin darbe jetta jedha Yesuus. Eegala teeffatu waaqayyo. Hin darbe jetta gala. Ameen. Hin darbe. Ooyichi hin darbe. Hidiraani hin darbe. Harka namaa eeguun hin darbe. Amma waan nyaadda buntu yoo dhabde kun. Nama bukkeen alama si gargaaru yoo dhabde dhabde kun. Nama ila ammame nama kadhachuun bifa firaan ta'aa jirti. Birrii malee iyyuu ta'aa jiru kadhannaanu hammam nama sii kadhatullee yoo dhabde abdii kun. Oh akka nama raajii yoo sii dhufuu baate iyyuu abdii kun. Ergaa gurguddaa waa'ee kee wangeela keessatti darbe qabda. Haleluuyaa. Ani sinniisu gara keedhaan dhufa jedheera. Akka oolaan abbaan irra hin jirree boodatti sinniisu gara kee dhufa. Gara kee haa dhufu Yesuus. Mirga kee malee sin argaafu ergaa kana fudhadhudha. Bona jirtu mana jirtu biyya jirtu wallaa jirtu keessa harki Waaqayyoo gara kee haa dhufu. Hafuurri Waaqayyoo gara kee haa dhufu. Sagaleen abdii gara kee haa dhufu. Hinduutu jiraata kan jedhu gara kee haa dhufu. Immoota malee gasiin jedhu. Hidduftuu immoota malee gasiin jedhu. Maqaan Yesuus hafuurri Waaqa gara kee haa dhufu. Waaqayyo dhaloota gara gara isaanii dhaqu. Ni abdannooti Yesuus gara koo dhufa jedhame. Maayette. Maayette. Abdatte taanaan akkuma jette gara kee dhufa. Koo hin dhufu siin jedhani. Koo siin gargaaru jedhani. Waaqayyo irraa abdiin kutin. Biyyuma keessa darbee dhufee si tuqa. Gabaa baay'ee keessa dhufee adda sii kenna. Hiriirri si dursuu danda'a. Namni barata si dursuu danda'a. Namni fira qabu si dursuu danda'a. Namni qarshii qabu si dursuu danda'a. Namni gooftaa qabdu namni abdii qabdu garuu hiriira dhumaarra yoo jiraatte akka biyya lafaa booddee hiriyaa kee biratti booddee qabeenyaan booddee waan baay'eedhaan booddee kan of keessan ergaan sirii qaba. Achumatti abdiidhaan eeggadhu achumatti sii dhufa. Achumatti abdiidhaan eeggadhu achumatti sii dhufa. Naadarbuu ni dandeettii sii darba. Fayyuu ni dandeettii fayyita. Naabari'uu ni dandeettii sii bari'a. Galgala kana otoo bariin nafattanii yaaddu dirqama sa'aatii isaa eegee sii bari'a. Dirqama yeroo isaa eegee sii bari'a. Inni keessa nammaadhaatti kan bubbulee maaliif beektu guyyaa qaba. Yeroo qaba. Yeroo malee waan ta'u. Piraadaa labaadii fireediyaa. Yeroo qaba waaqash. Yeroo wayii siifaa fidu malee. Yeroo itti sajajattu. Yeroo sagalateeffattu. Yeroo maqaasaa ol kaastu. Yeroo barbaadamu. Yeroo itti gaa'ela godhattu. Yeroo isatti godhatte itti eebbifamtu. Waaqayyo yeroo galataa siifaa fidu. Guyyaa keessa guyyaa gaddaa miti guyyaa moo'ichaa miti. Guyyaa galateeffannaa siifaa fidu Yesuus. Guyyaa hunda bo'ani. Guyyaa hunda naarani. Guyyaa hunda duwwaan taane. Hunduu guyyaa qaba. Hunduu yeroo qaba. Toleettii koo abdiin kutin. Har'a rakkatte malee boru nama soorta. Harkaan abde malee boru nama gargaarta. Har'a fayyaan abde malee boru namaaf hultaata. Har'aa taagaa baadiyya. Guyyaa qaba. Ganama yoo boose. Galgala immoo gammachuu. Galgala yoo boose ganama immoo gammachuu. Bakka abdiin kutin. Ani Iyoob na ajaa'iba. Iyoob jireenya namoota baay'ee keessa maxxanfama. Iyoob namni akka Iyoob hin jiruudha maxxanfama. Iyoob guyyaa tokkotti waan baay'ee dhabe. Haadha manaa duwwaa dhiisee seexanni guyyaatti isa jalqaba. Mana jalaa dhiisee ijoollee irratti otoo murtee nyaatanii horii jalaa fudhachiise hattootatti ergee hojjettoota isaa qalame. Qabeenya isaa inni waggaa meeqa horee dadhabee argate guyyaa tokkotti duwwaa ta'e harka duwwaa tafe. Lubbuu isaa duwwaa hambisee haadha manaa duwwaa hambisee seexanni kana hundumaa keessatti habdii kutee of ajjeese jedhe habdii kutee biyyaan baay'een gadi jilbeeffatee waaqa kenne waaqa fudhate jedhe waan godhee isa beeke galanni isaaf haa ta'u jedhe seexanni kan barbaade Iyoob akka waaqa arrabsuuf ture. Iyoob garuu habdii otoo kuteera ta'e Waaqayyoon arrabsa. Habdii waan hin kunneef Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Namni abdii qabu mee guyyaa hundumaa galateeffannaan beekama. Yoo ba'uun galateeffata, yoo aareen galateeffata, yoo darbatame galateeffata.
beekaadha. Guyyaa kanaa jalqabee si eebbisu galateeffannaan arraba keerraa dhibame. Abeet abeet abeet. Ilillee kan jedhamu faarfannaa kan jedhamu mana keetii hin dhabamin. Hin dhabamin hin dhabamin. Dubartii tokko miidiyaa irratti laala ture. Dubartiin kun mucaa ishee baay'ee jaallatti, mucaa hangafaati. Weellistuu turte. Weellistuudhaaf baay'ee yaaddettamuun ishee lubbuu keessatti waan dhowwuu hin dandeenye mucaa ishee gara gooftaa deebi. Gaafa gara gooftaa deemu maayikii fudhattee faarfatte. Zaabir malkaam noo jette. Waan godhee isa beekattee faarfatte. Mucaa irra dhaabattee faarsiti. Yaaltee qaamuun ishee hojjettee qaama. Kiristaanni rakkina keessa dhaabatee gaafa gooftaa galateeffatu nama abdiin itti mul'atu. Tokko tokko fuuluma lama laalee jireenyuma laalee bada. Waa tokko sitti abdiin kutin. Abdiin kutin. Qulqulloonni darban, amantoonni darban aarsaa wangeelaaf kan ta'an dhaqanii awwaalanii faarfachaa deebi'anii ammas gooftaa nama sii du'uu sii qopheessine jechaa ililleedhaan tajaajila isaaniitti fufaa turan. Waa tokko sitti abdiin kutin. Abdiin an jiraadha. Jireenyi isinii ta'anuun hin jenne badaa gooftaan irra rakkattu. Rakkinni kun baay'eedha, maqaa ishee waliin beekamu. Ani inni tokko qabate qabu. Yookiin barnoota dhabuun rakkina, qabeenya dhabuun rakkina, fira dhabuun rakkina, kopha galeessa ta'uun rakkina, mataa dhukkubsachuun rakkina. Wantuma rakkina jedhamu baay'een mana keenya jira. Galgala kanaa kaasee qodaa ishii kan cabu cabsee abdii wayii sitti lallaba Yesuus. Kaasi rakkina irraa ijake, kaasi dhibee irraa ijake, kaasi hiyyuma irraa ijake. Abdii keessa ta'e Yesuus irra jakaawwan. Inni immoo deebi'ee mana kee keessa waan si rakkisu irra caccabsuu jalqaba. Rakkina sana hin jaaka waan. Furmaanni rakkinaa kadhata jedha sagalee waan. Namni rakkinni itti dhufe jira haa kadhatu. Namni gaafa abdii jireenya isaatti dhaga'amu kadhannaallee hin jaalachiisa. Kadhatu isa godhe nama abdii qabu hoo? Amma mootoo gareen hedduun namni irratti ka'ee iyyuu isa miidhe. Kadhadhuudha. Waan tokko sidii kadhu hafuuruma kadhadhu jedhu waan siif haa kennu. Meerri kee lamaan bal'isina. Amala akkasitti ta'utti ila amala ishiitii akkasiin jedhanitti Waaqayyo hafuuruma kadhataa si haa eebbisu. Waldaa dhaquun amala ishiitii siin haa jedhan. Amala isaatii siin haa jedhan. Lallabuun ala amaluma isaati shireera. Amala immoo waan godhani qabanii amma jedhanitti guyyaa karaa kaasee kadhannaan amala sii baata. Amaleeffannaa sii baata. Waldaa dhaquun amaleeffannaa sii baata. Du'anii galateeffachuun amaleeffannaa. Ni galateeffadhu dhugaa Waaqayyooti. Warri beekne immoo amaluma isaaniiti iyyuu. Kadhachuun amaluma isaaniiti. Faarsuun amaluma isaaniiti. Akkuma amala isaa jedhamu sagalee Waaqa. Akkuma amala isaa guyyaa sanbataatti deddeebi'ee barsiisa. Akkuma amala isaa hin kadhata jedhe. Amala wayii qabna. Amma nama tokko amalli ishii motti ka'e ittiin dubbatinaa nuti. Malli isaa motti ka'e amala isaa malee amalli isaa itti kaananii isin ilaallatu jedha namni yeroo tokko. Amala namni ittiin nama jibbu wayii jira yeroo tokko. Namnas keessa amala dhabee jiru. Garuu waa tokko sitti guyyaa kanaa kaasee amala Kiristoos godhan. Amala Kiristoos hin kadhata, hin taphata, uffata. Gaafa akka duulleetti mamu Yesuus jechuudha. Achi darbee kadhate. Fedha kee yoo ta'e narraa darbu gaafa jedhu. Fedha kee yoo ta'e narraa darbu jedhee gaafa kadhatu gaba Waaqatti mul'ata. Abdii jira jechuudha. Samboona ka'eetti qajeelite. Akka du'a injifatu Waaqayyotti beera. Sadumaarree lubbuu isaa gooftaatti kennata. Kana warra du'an gidduudhaa hangafa du'aa ta'uu jedhama. Kiristaanni yoo du'allee hin jiraata kan jedhameef. Waa tokko sitti hima. Amalli kadhannaa jireenya kee keessa jiraate jennaan yeroo hundumaa bakka suusii sitti ta'a. Suusii beektu? Suusiin jireenya namaa irratti baay'ee dhiibbaa uuma. Diinagdeen dhiibbaa uuma. Yeroo namaa irratti dhiibbaa uuma. Namni waan baay'eetti suusiidhaan qabama. Nutti garuu kiristaanotitti wanti suusii nutti ta'uu qabu yoo jiraate maqaa Yesuus waamu ta'uu qaba. Faarfataatu waan wallaaleetu maqaa masoosii suusee maqaa masoosii moggaatu waan jedhuun dhabe natti fakkaata. Maqaa ajja'uu jechuu jalqaban. Rutti beektee kun maqaa ajja'uu faarfannaan akkana maali gaafana ani waan an jedheefan qabaa. Maalirraa
suusii ofiidhaan qaba qabatu miti hin dhiisan. Amma namni suusii sigaaraa qabu otoo inni tokko xuuxuu harkaallee hidhee walirraa fuudhanii xuuxu suusii isaanii qaba qabachuuf. Namni caatii qabu inni tokko suusii caatii qaba taanaan suusii sana wal baasu bakka. Inni tokko suusii dhugaatii qaba taanaan isa qabutu isa qabnee miti suusii isaanii qaba qabatu jechuudha. Mucaan kun suusee jedhe waan jedhuun dhabe Yesuusee suusee jedhe suusii sittaa ta'u Yesuus. Yeroo tokko wanta suusii namatti ta'e dhiisuun hin ulfaatu amanatti ta'e namni qariiboo suusiitti taanan hanni suusiitti taanan ejji suusiitti taanan lafa sanaan deemu akka laayyatu gaafa Kiristoos suusii sitti ta'e wangeelli suusii sitti ta'e ganama sachuma guyyaa sachuma galgala sachuma yoo baanis yoo galanis fannoo Yesuus jalatti si ilaalu suusii sittaa ta'uudha. Guyyaa tokko gooftaa keenya Yesuustu mana Maartaa fadhate. Mana Maartaa fadhate inni akka mana namaas mana Maartaa gaafa dhaqu dhageessani mana Maartaa fadhate Maariyaam izzitti isaan booda Maartaan kana gaartu miti Maartaan kushiinaa kana jaallatti kushiinaa kana keessoo ni gaddeemte tasala qabsiisti bakka shiroo wayii waan mata illee qopheessite gooftaadhaaf kennuudha gaarii dhandis keessumminnati kana waan gara gaadatti irratti xiyyeeffatu. Maariyaam garuu ila isaan manuma tokko keessa raatu Maariyaam garuu Maartaa raatu suusii Yesuusin argu suusii Yesuusin waaqessu suusii Yesuusin ulfeessu suusii Yesuus irraa barachuu waan qabdu akkuma inni mana isaanii seene miila isaa jala teessidatte gaafa miila isaa jala teessu gooftaan keesi boodessi lallaba kaasi boodessitti maan jennu cal jedheeshiin haasa'uu jalqabe suusiin koosi har'aatu manuma keenya iyyuu dhufu waan guddaadha mee nutti nuttaaseemi dubbiin afaan kee keessa ba'u inni bakka teesse dhaggeeffatti afaan bantee dhabamte bakka san booda Maartaa taaraa dhufe maali gooftaa goote ishiitti illee dubbanne maal jechuun ette ani mana keessa lolii garra kadhaa ishiin teessin kana oduun asi qabdi ishiin toleessita ana gargaartuudha ergite. Gooftaan akkas jedhe yaa Maartaati waan baay'eetti amma qabda waan baay'eetti rakkatta. Maariyaam garuu qooda isa caalu isa gaarii fo'atte. Miila gooftaa jala teessee baratte. Maqaa Yesuusiin warri ganamaaf galgala mana waaqaa dhaquu suusii isinitti ta'u. Yoom sagantaan ga'a yoom kadhannaan ga'a. Bara namoota baay'eetti kadhannaan harka raajummaan harka lallabni harka waldaa dhaquun harkatti jedhe hammallee suusiin sitti caalaa haadhe. Siibata dhafuudhuun sitti caalaa haadhe. Ilaalanii isa gaafa jette sittaa caalaa isa tokko dur tokko kadhatta amma nama sii godha gaafa namarra keessa sadi si kadhachiisa gaafa sadila keessa afur kadhatta shan kadhatta sitti baay'achaa haa deemu Yesuus kadhannaa sitti baay'achaa lallabni sitti baay'achaa dhugaa ba'uu sitti baay'achaa Waaqayyo warra deemuu qabaniif naa godhi kana matumaaf diinqutin rakkinni salphaan inni yeroo baannu kun fidee ulfina bara bara uffat ulfina bara bara ulfina bara bara ni shinjatu kuni kana keeffadha waggaa dhibba jechuu miti bara bara shinjatu kun zeeroo dhibbaan hin ibsamu miliyoonni tokko zeeroo jaha qaba miti biliyoonni zeeroo sagal qaba zeeroo dhibba tokko muka tokko bira dhaabanii addunyaan kun walii galanii maqaa wayyootti moggaasan waa argachuu danda'u. Bara kan jedhu kun daangaan qabu tuqaan qabu baraan jiraan baraan ulfaan warri abdiin kutan rakkinni salphaan yeroo baan rakkina ari'atamu rakkina karaa hunda waan hunda dhabu rakkina jibbamu rakkina koba galeessa ta'u rakkina hirriiba dhabu rakkina jooru rakkina arrabsamu rakkina baay'ee qabu Phaawulos fa'a rakkinni nu irra yeroo baannu kun ulfina bara isa sabara malee guddatu sana baachuudhaaf nu qopheessa. Megazera rakkinni koo har'aa ulfinaaf na qopheessa. Beelli koo har'aa quufaaf na qopheessa. Iyyumni koo har'aa soorummaaf na qopheessa. Haleluuyaa. Namni abdii qabu ni qophaa'a. Jireenyi isaa qophaa'a. Manni isaa qophaa'a. Namni abdii qabu of hin gabu of qopheessa. Yeroo nama qopheessa ganama of qophaa'a galgala asii gabbaatee Yesuus dhufuu danda'a. Yookiin ati gara isaa deemuu dandeessa.
abdiin si keessa jiru garuu si qopheessa malee si lajjeessu. Abdiin kutin namni abdii qabu qophaa'a jireenyi isaa qophaa'a. Uffata Yesuus gooftaa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuun ilaalla. Wanti ijaan argamu yeroodhaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Waan bara baraa irra ija kee kaa'e jireenya dubbii Waaqayyoo gooftaa Yesuus kana yoo gootan dhuguma isinitti hima yoomiyyuu isin namaa gadi hin taatan. Ammam dulloomne abdiin kutin abdiin jiraatu. Ammam dhibeen kee otoo inni tokko fayyin sadiyyuu ta'e haa dabalamu. Abdiin kutin dhuguma isinitti hima abdiin kutina. Abdiin kutin hin jibbotta hin ari'atamta karaa hunduma rakkatta abdiin kutin. Qosoqqostee si badamuu dide abdiin kutin irra deebii qosoqqos salachaasisi gaafa sana sii bana dhugaa akkamitti itti fuflee kadhannu sagalee Waaqaa nutti himu. Fakkeenya fudhatee dubartii tokko jira fixee dubartiin kun namicha firdii jallisu firdii namaa seenaa hin faranne tokko faabira Waaqa safeeffatu nama safeeffatu Waaqa sodaatu nama sodaatu keessumaa immoo hiyyeessa kan jedhamu jalaayyuu sagaleen qabu. Dubartii yetti bira dhaqe har'as jalaa lafarra qoqqotaa har'as boosee galti borus boosee galti iftaanis boosee galti torbeetti lafti gaafa waajirri badaa guyyaa hundumaa irma deddeetti hamma kana boosee galti silaa namichi naa dhaga'uu didee hanqofummaa kan qabottee hin galti ammas immoo abdiin qulqullu bakka ankoo gadamoo arrallee naa baradama otoo jettuu dhufti jalaan qabu galti immoo boo'a. Hammas hin dhufti abdiin kuttu hin walirtimmas bu'aatu magal taalo hoba galgama torbee kun akkasumatti dhufu ji'a akkasumatti dhufu waggaan akkasumatti dhufu guyyaa tokko garuu fedhe namichi hin salachee wanti yeroo tokko nama jechisu maal na barbaadde dubartiin nanaa bakka hin rakkiste waan ta'e hin caqacaqxe itti baay'iste. Itti baay'inaan maaluma barbaada isa naaf falmu gidduutti firdii naa baase kan na dhiibu wayii jira barana isa si dhiibu gidduutti firdii siif haa baasu. Abdiin kutin hin farada abdiin kutin yeroo kadhattu har'a na didee jettee dhiisi borus kadhadhu hamma deemuutti kadhadhu ila waggaa lamayyuu haa ta'u kadhannaan kee kadhadhu guyyaa tokko garuu baga gammadde kadhannaan kee dhaga'ameera dhugaadha. Marrati krala vadia bor nama asii ka'ee muummicha ministeeraa bira dhaqa otoo jedhee karoorse hirma ka'a garuu jechoonni namoota baay'ee muu eessaan bira geesse muu hin argitu iddoo asii aadaa asii barraa'u malee hin dhaqqa godina ta'u malee hin dhaqqa achumaan deemte otuma si tuffatanii karoora kee bira geessu gaafaati biraan ga'u jettu achumatti haftu waan bira ga'uu hin dandeenye akka namaatti biraan ga'a jedhii karoorsi dhugaa gooftaa sitti abdiidhaan kadhannaadhaan gaafa kana gootu Waaqayyo irraan si ga'a warri daga ta'anii biraan geessu siin jedha sun gaafa miidiyaa irratti si argan kun isa fuudha siin jechuu jalqaba hin danda'ama bakka abdiin kutin abbaa digirii ta'uu hin danda'a abdiin kutin abbaa gamoo ta'uu hin danda'a abdiin kutin sooressa ta'uu hin danda'a bakka shankora kee nagaduutti fufu jiidoo jechuutti fufu kadhachuu keetti fufu taa'iluu keetti fufu bakka abdii keessa irra kaawwachaa Kiristoosin bakka geessu sana immoo yaada uffay jetta guyyaa tokko boosee galte arras ijoollee nan bo'an jenne boosee galte guyyaa hundumaa itti boossi jalaa dide itti boossi jalaa dide itti boossi jalaa dide guyyaa tokko garuu waaw dubartiin nana taa'ee maal rakkoon kee kana eewu si rakkise kana gara qaamni isaa ilaallatu dhufte waan ta'eef guyyaa kanaa kaasee warra dubartii kana miidhu warra wanti murteessee fi galche dhugaashii mul'isee firdii argatte barana yoo abdiidhaan Waaqa duukaa deemtu waan dhokatee sii ba'a waan dhoksaatti itti boosu sanatti baaba itti deebisiidha yoo abdiidhaan jiraatte yoo abdiidhaan kadhatte yoo abdiidhaan deddeebitu eenyu laafqirta lama waan isii arge sana iruma geessu lama karoora kee iruma geessu garuu abdii kutiniyaa tokko amma gaa'ela godhatanitti dubbaa tajaajilu gaafa gaa'ela
godhatan abdii kutanii garba kaanii kana booda ta'anii koo abeeraa hojjechuun koo abeeraa barachuun koo abeere maaf abdii kutta maaf abdii kutta caabii wayii keessa mormii argitee maaf abdii kutta hiriira hedduu laaltee abdii kutin eessa nan achi gaa'u waraabaasaa baay'ee maal beekta otuma hiriirtee dhaabattuu kan kee jalqaba tola abdii kutin amma waan warafaa qabu amma hin jaalannu waan warafaa qabu hin jaalannu amma wadadhan taaksii warafaadha manni rifeensaa warafaadha bishaan warafaadha baaburii warafaadha gabaa warafaadha hiriira dhaabatanii bituba suuqii warafaadha hundi warafaadha gaafa gooftaa bira dhuftanis kadhannaa warafaadha warafaa malee ta'u dubbi garuu waa tokko sitti abdii si keessa jiraannan warafaa malee darbee si gargaara dhugaadha warafaa malee ni waggaa kudhan waggaa tokko waggaa sadii si dura dhiyeeffate kan isaan dhuma taa'eef hammucaarraa awwarra waan abdatu har'a lafaa kaasa Yesuus awwarra bubbuleetoo jiru amma iddoo kan mana murtii odhatta warafaa bakki warafaa dhabe abdii si keessa jiraannaan iyyattu warafaa otoo eeggatiin waan ilaa nama kana naa dabarsa nama guddaadha nama kanaaf dursa laafamuu qaba jedhanii akka sanatti dursa siilaatu ni galateeffadha warri dhicha goote waan inatti dubbateera walitti abdiin hin jiraadha waaqayyo sana keenya nuuf haa eebbisu.